Somalia خاي مقدشون 1990 something one is in فكات 1990 something والله. So it just talk يا سوينا جولين celebrity تاتي سنين سنجان إن شاء الله. sirri amala la obale yankiya waluma nakase asirratti na fidu dande midiyaan wallala ukabame namni kun gabbe akkan haasone ukamsane jira so nuti warri biyala jiru mal goda maltu na cinkan askesa the first thing we do nuti ani akkan uradin na always dora afenjal kab akkan uradin jonin godo community biyala jiru addressing goda starting from tomorrow Minnesota community Atlanta, Seattle, Ohio, reach out to the next thing is embassy lerati akam focus gona embassy Ethiopia Saudi Arabia karina kesa ka motuma mal walni nange malin godeda ega try gone boda yo fail gone e kufne janna male olola ammasi motuma nakkan abalu no hera embassy Ethiopia hafin Riyadh juru embassy Saudi Arabia ka Washington DC jiru achiboda manguddolen oromo namon nuti warra biyala godu khana warra Saudi community Saudi kaysa Riyadh jiru san malati gona nama bekunin malati gona because I don't know that garu nuti godu sani wanna Jamal refu kaste sanirra community Saudi rati akamiti hojjanna kajun sufa wala hojjatti tagadura gafo wallo takkifa marefu yaadaga manna dufeedan ramure pointi amma hogga hasa waso no kara biradi mo sontane kara formata titti hoji gari qabatte dufte oso garana goro intane alkalatidan malto tu fala jolle tana kamitti garte dabar sile garte wan kana damsisu dandeenya irratti yoo qadi ibnu taate fakkeenya akkuma reefu si kaase sanitti biyya tana keessa manguddoo jira akkuma beenu biitti tuni seera qabdi biyya seera qabdu tana keessatti manguddoo riyaa kana gurguddoo jira ta arsiitii jira ta nargeetii jira ta wallootii jira tangi seera kootta akka dhufte wali dhufte waa wajjin qabduu jira caayaa bakka kireeffatanii itti wali dhufanii jira irratti hojjechuutti hin jirtu manguddoon tun akka ati uumamte kanatti miidiyaan ma fayyadamte agartee irratti hojjechuutti hin jirtu dantaa harma keessaa qabdiina fakkaatte tan biyya tanaas maqaa balleeysanii biyya teenyallee maqaa balleeysu jira shiftoonni kun yoo irratti hojjenna jaam daqiiqaa takka keessatti waan kana dabarsanii kan nu danda'an ummata safaraa Ameerikaa jirtu kan irratti wanni godha safaraa tana Minnesota akki jirti jetturra osoo hin taane manguddoo harma keessa jirtuun yoo wal qunnamtanii nam shan argatte irratti yoo hojjette fakkeenyaaf maqaa isaa wajjiniin viidiyoo inni gartee akkas dalagusan gocha suukannee isaa dalagusanii wajjiniin barreeffama rambara isaatii waliin yoonii fi manguddoon tun irratti hojjanna jette kaatee jawaasotatti yoo kannite wallahi hoggaasan bakka inni jirutti boolla keessaa fuudhan boolla keessaa fuudhanii viidiyoo isaanii waliin fuudhanii waraqaan qabuanii fuudhanii sanuma galchanii qofa osoo hin taane gocha kana raawwate jedhanii qadiyyaa hidhaa yoo xiqqaate waggaa 5 murtee yoo itti kannanii qadiyyaa hidhame ilmi namaa qadiyyaa hidhama jaagat deebi'ee walitti hin deebi'u. Dhiiga ilmaa hiyyeessaa dhiiga haati gartee miskiina harreetti gurgurtee lafatti hireessitee miskiina gartee liqeeffattee birrii ergitee fi bahara qurxummii kana rabbi as dabarsee gaara kana sawaaruufa gartee Yamanii fi Suudii walitti dha'u jirtu kana rabbiin as dabarsee biyya tana seene ijoolleen qabdee lafarra shorroisaa muka hudduu wal kaayaa jirti. Yoo kana hin goone furmaanni tokko kan dhufu hin jiru. Akka biyyaatittis taariikhaan lubbuu jira. Maqaan lubbuu jira. Gocha fokkisaa wayyaanee nurra raawwatte eebisaa addunyaati irratti gocha akkasii ijoolleen makiina waliitee wal shorroisaa jirti. Amma gocha kamtuutu itti aana yoo hojjetu taate harka wal murti booda akka mucaan amaaraa mucayyoo wallootirra deengedda gabbee mure sanitti maqoocaadhaan ijoolleen tun sodaa rabbiin qabdu harka muruudhaan dhufu. Wanni biraa takka tanaaf ta'e hin jirtu. Gabbahaa tokko tahaa diyaaspooraan biyya ormaa keessa jirtan bilaash zooraa hin ta'inaa qabeenya qabdan dhangalaasaa irratti hojjedhaa manguddoonis
barcaa dhaba waa takkan hojjetu tarii bakka dantaarraa qabdu osoo taate daqiiqaa takkatti furmaata bitti. Manguddoon biyya tanaa manguddoo yaa rabbi makiinaadhaan nama naa dhoysisi nama naa ajjeesi maallaqaan fudhadhaa jettuutu jira. Manguddoo hattuutu jira. Gabbaatee irratti hojjettu. Barcaa dhaba ol kaatee waa takkasiin godhu irratti hojjedha akka sabaatitti aybiin nu galaa jirti. Ijoollee tana warra kalee dabarte gocha kana raawwate riyaa kana keessa deemaniiti koonsartii irratti affeeramanii viidiyoo waraabaa deddeemu jiran firiidamii qaban magaalaa keessa jiran bakka isaan jiran beekan fuusisuu danda'an hidhuu danda'an. Kana agarti ijoolleen isaa walirraa agarteessi. Dhiiga namaatiin fe'amatu jirti gartee araara jettanii waliin jaatanii ijoollee wallaaltuu nuu fiddanii gastiirra fiddanii falaara isii ol kaaftanii fi gatii itti gootanii nama bira beekomtii itti kannina manguddoon akkuma qabdetti Dr. Nuurattiin warra riyaa keessa jiru namshan laalladhu qunnamii warra waraqaa qabu ani xiqqaan kun silaa waraqaa biyya tana keessa qabaadde waqa saban billa dhalaa itti godhee ijoollee gartee gocha kana raawwattu dhalaadhaan labbara isaanii dhaaqadhaa jee yoo waraqaa qabadde viidiyoo isaanii sanii waliin ambaasii dhaqee yookaan hawaasota dhaqee raqama itti galchee fuusisuu ni danda'a. Nama waraqaa qabu biyya tana keessatti irratti hojjechuutti hin jirre maallaqa irratti ergan qarshii 50 baatiitti irraa muratan dantaa keessa jira yoo irratti hojjettanii dhugaadhaan oromummaaf quba irratti hojjedha ijoollee tana afaan nurraa qabsiisa maqaa waliin nu badaa jira kanumaan jechuu barbaade kan isin dheereessee dhiifama. Galatoomii wantansa maasterii waalaikum salaam Faisal yoo maaster si hayyame fuudha. Ayya maaster yeroo takka dubbadhu hojiirraan jira illee تكو يروح تكا نيجي كم تكا تبغى تبغى أيه تبغى awam aja malje karati wada wala anim beka yamma jo numade watana aja jawara na jani thi nibe itanna mutu asrati bidani wal taisai turan yogar to ko aja jawara na jolle arsi ture amma magala tana kai jira shara kana kubba de me ronda nama uji sura ha be kamti ler kade namni sa bekhe kana onda usmar ko awas ni chal ja mangudollen duga kuma jamalje mangudotun hetu jira mangudotana ni jide nyanille warram be ko jira warre kanati media ma tiktok kanalle warre sirri nordo nelle ni jira suma media na mo fayda mudi amma manguddo gurguddo jira warra namni fituro buse demun warra media le kanarati wan hojjetamulle yo namni tiime male diras media nordo ne suma jiran khanafu amma warrisala tonna serajal olu qabu ni warra haragana dura haragana turre haragana garte wan kana ko hojjeta muduro hojjete dabrasan warrisan unti be kam der kate badi yarra magala kale ijabanate shara aku pade me gana marra video namaun dawjin surah hajire namu tu ni be na bakai sanggal ni be na bakai sangjira amman tana wanti namni ko ludan da takka jara karti wan kana gada ka bo kana warta da kan bakai sawo ni bula ni be na ju khana nuti dura warrum masla mutu to to ma ka bo den da mam even post sani takka yo garte jira yo kana mo ka ti me tutti warra ma gocha kana hojjete miti takka garte to wan kana ti basa yo jira wan kana khani istikit sani ko yo garte sani wan kana nam khase kana dura warra kasim mo holi chawsan ni jiran isan dinu tu isan unti magala kalani to kono askai si jiran ebe ya jamalille anis ni ani la koi sai anu sivin kana doctor digala la koi sani anu kai sivin ko warbat warrumma khalai sanu ani ka kayati di famun kabunjan kana ka jollen itti famous tu isanes famous an tun kamu bakar rakhel kamu wanu marrati khawmi sa kana jani chidu badale juru ko wa takata kani jira isa harka kabulle ni jiran askai saile biya hara abro ka ni jiran asta pina wal jarani askai saile amma to ko jado ko arsira imran jane yo betan media kharati waji dawa sir jira malik amma bila sun tay wadu man wa kana kai sete tu hausa aka jolle wala rabbo batu ni wajira sigale gandati arsiti mata ka bade mana meka mutlan notami nuti mata kana onda ne beina harto onnisa kundiru lara kon ka sigale wa kharata mo hojjechu kamna jabane hojjechu kamna nuti anle jamalle wal beina ni
يا جمالي في فيصل محمد نيتورك نموتو دلقا ساتي تبيشي دا نمجو namni hundinuu sa'aatii qaba nama kana ni beekan namni Fayyisan wal networkii lafa qabdu. waliin malee. biyya tana keessatti Biyya hojii keenya kan sossoo'uu hin danda'u. listii namoota sanii san yoo danda'ame. اوكي فيصل النتوركينج ضعيفه انفورميشن وانا تجرا واني نتيجون جمال انفورميشن اتي بيت واسكيسا نوخاي دكتور يرتقاي ترى دكتور امين دغاما اي اوكي wanni jechuu barbaadu amma saanis deemee yeroonis deemutti jira sitti waan tokko deddeebinee haasa'uu osoo hin ta'in waan nu galee jiraas keessa informationa waan nu galee ni bobba'a. Bona what we gonna do is next time nama manguddoolee riyaad keessa jiran keessaanis haasa'uu qofa osoo hin ta'in finnee asirratti sararrattis akkaataatti haasa'uun ispeeshaalii ruumii keessan irratti farduma goonee wanna kanarratti wanna kun deemaa jira ni beeytanii kana wanta kana dhaabuuf maal godhaa jirtanii kajuurratti mee telefoona walii bilbilee ni haasa'uuna boona. So amma gabaabsuuf maaster dubbadhu achi booda Abdurazaaq solutionuma barbaanna balee furmaata wanni kun nutti deddeebi'ee waan fokkotaadha. Oromummaa tokkummaa namni maal yaa shiftaadha. Shiftaan yoo bakka ittiin goone shiftaatti yoo hin beekne shiftaa kana keenya jennee ka fudhannu gandummaadhaan yoo fudhanne tokkummaa keenya guddaan sun kufuufti. Whether you like it or not xiqqoon amma nuti jennu tun osuma tuffannuu keessa deemteeti booda gaaga'ama guddaa keessa nu nayti. Shiftaan gandan qabu. Hattuun gandan qabu kana beeka. Sanirratti nutu balaaleffachuu amala akkasiisan qabaachuu qabna. Shiftaan waan safuu waan amantaadhaan waan oromummaadhaan waan balleessa tokko gaagaru keenya jennee dhiibbachuu dhiisuu qabna. Shiftaadha jennee achi dhiibuun barnoota. So sanitti dhufnaa ammaaf goolabuuf maaster furmaanni maalii Abdurazaaq furmaanni maalii furmaata irratti goone achi booda yeroo biraa akkuma jenne Jamaal irraas fudhannee Maarqosis dubbii kana jee boonaas garree jirra maal goonaa nutuutu yeroo biraas wanta jenna ammaaf maaster maal jetta. Assalaamu alaykum tifufi. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee salaamata dursa. Wanna kana furmaanni isaa akkuma isin jettan duraanillee waan kana irratti haasawaa turani. Yeroo jalqaba namni waan akkana lafaa kaasaa ture sanillee irratti haasawaa turan. Araara jedhanii tumaan akkuma araaraatitti oofanii asirratti achumaan qabbaneessan sanillee namni maqaa isaanii kaasan jiru warri yeroo san miskiina ficcisiisaa ture warri yeroo san waan hin taane dalaysiisaa ture hundi isaanii amma feemasanii bira taranii geemii beellamaa fa'aa taphatu keessa dabran jechuudha isinii galee. Kanaafuu amma miskiinni amma lafaa ka'ee waan akkanaa raawwataa jiru kunniinillee nullee karaa isaanii san qabannee karaa isaanii saniin bakka isaan gayan san gayuu qabnaa kan jedhan waan kana lafaa kaasanii jechuudha. Kanaafuu wanni kun warroota jalqabaa sanirraa eegalee karaa seeratiin karaa seera qabeessaatiin uummanni kun warri gaafa duraa waan kana raawwatan akkuma Faisal faa dubbate hundi isaanii warra amma saatana magaalaa keessa jiraatudha. Warri amma saatana magaalaa keessa jiraatu kun warri yeroo san baadiyyaa taa'ee baadiyyaa mana arabaa keessa taa'ee waan kana labsaa ture. Sababa waan kana labsaa ture irraa feemasummaa irraan magaalatti galee magaalaa keessa akka barbaadee jiraataa jira jechuudha. Kanaafuu waan kana achirraa gajjammaranii karaa seeratiin waan kana hojiirra yoo ka oolchan taate wanni kun ni dhaabbata. Furmaanni isaa karaa kanaan malee hin jiru. Warra jalqaba waan kana raawwaterraa fuudhanii hanga warra amma waan kana raawwataa jiruutitti yoo oofan furmaanni isaa ni argama jedheeti yaada akka mataa kiyyaatitti jechuudha. Kanaafuu amma suudii tana keessatti miskiinni jechuudha namni karaa baaraa kana namni dhufee beeku ni jira jedhee yaada. Irra guddinaan namni karaa baaraa kanan deemin hin jiru.
Kanaafuu namni baatii tokko baatii lama karaa deemee dhufe nyaata garaa hin qabne, midhaan garaa hin qabne, bishaan hin qabne, bishaan barbaada namatti goraa, midhaan barbaada namatti goraa, miskiina akkanaa kana qabanii dararuun waan guddaadha, waan namarraa hin eeggamne, ilma namaatirraa hin eeggamne. Fira ofiitii miti, nama ofiitii miti, diinaayyuu kan bishaanii fi midhaan barbaada namatti gore miidhuun namatti ulfaata. Kanaafuyyuu jechuudha wanni kuni furmaanni isaa akkuma isin jettan waan bareedaniin dhuftanii karaa seeratiin, karaa seera qabeessatiin waan kana achirraa yoo gaffiddan baay'ee furmaanni argama jedhee yaada. Yaadni kiyya kanumaa galatoomaa ulfaadha. Galatoomi umrii dheeradhu. Abdurazaaq assalaamu alaikum ayyee. السلام ورحمة الله وبركاته. عندك سنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورسنا مولا أنا ربي الرهجراتو أولين جتشو بربادو توكو كاريسي نفتنين كوني فرماتا جما كان كابودا أما ونسين بيكو قبدانو ورقم بكلمات والإجاريتو دبي كان أوفا توكو غارين توكو غاري غوساكو ميدامي كتاكو ميدامي جديتو للبودا gareen sun garee qabuudha. Warri kun walijaaree dubbii kana dalaga. Wanni sin beekuu qabdan. Dabareedhaan iyyuu wal fammasuusutti jiru jarri. Amma gaafati waa'ee seeraatti guutee seerri biyya sanaa warra kana dadhabeetuu dhiisee jedhanii afaan si qabsiisu. Warri kam? Warri gosa keenya miidhame asiin miidhamne jedhee dubbatu waan kana afaanitti si qaba. Maafi dubbii kana har'a gastiidhuma jaraa irratti qabbaneessitee warri akkas godhe badii sana godhe sun fammasee darba. Dabarsanii haala sanaan jaarsummaa jedhamee darba kanaan duras dubbataa turre waan kana maqaa hedduu nutti baasan. Haa taatu dubbii jirtu amma kaaftanii jirtan. Furmaanni jiru hamma ka'ee jira. Furmaanni kun immoo maali faayidaan isaa jettani? Uummata Suudi Arabiyaa jiru kana qofa osoo hin taane uummata keenya dhiisaati uummata gurraachaa addunyaa keessa baqatee jiru hundaaf furmaata taati. Wanti kun yoo furmaata hin arganne ummata gurraacha Afrikaa keessa jiru gurraacha tareemoo ummatuma nama gara Itoophiyaatii dhufe jedhamu kana hundarratti balaadhaan deemaatti jibba addunyaa irratti ijaaraa jirti. Kun yoo har'a furmaatetti argate malee waa tokko waa hedduudhaan deemaa jira. Furmaanni isaa salphaadha. As jala jiraachuu dandeessa warri koomunitii Suudii keessa jirtan nam tokkollee taatanii hamma kanallee jiraachuu hin dandeessan. Wanni isin hojjechuu dandeessan waan akkanaa irratti waan kana irratti yoon dalagne dalagaan keessanii maaliidha? Faayidaan isaa faayidaa hin qabu. Waan kana immoo Suudi Arabiyaa hin beektan. Suudi Arabiyaan yaaki warra kana qabuu dhiisiiti. Dadhabuu dhiisi. Nam takka waa takka godhee jennaan huduuda Suudi Arabiyaa keessa jiraannaan sa'a takkan guutiin qaban. Warra gaara jiru maa dhiisanii dadhabanii dhiisan kan siin jedhan yaaki Suudiin dadhabeen niifne faayidaa ofiitiif dhiise. Faayidaa guddaa irraa qaba. Wanni achirra yaa'ee bahara yaa'ee dhufu kun guutuun jara tajaajilaa jira. Tajaajila guddaa jiraaf kenna. Warra baharaan dhufu kana yoo dhorkani kana gara seeraatiin waan jarri kun dalaguuf fidachuu hin danda'an yoo akkam guddaa taate. Kanarraa dhiifte malee warra badii kana guyyaa keessa seera jala oolchuu danda'u. Warri koomunitii wanni isin dhaamannu wanni amma Doktor Nuraddiin qabdanii jirtan haala kana malee haala jarri jaarsummaa jettu warri sun garee wal ijaarte jaarsummaa nuuf fitaa jettu keessuman galina wanni kun itti jabaatee itti fufuu qaba. Furmaata immoo dhibbaaf dhibbatti hin argata. Warri imbaasiis waan kanaa ol wanni isin dalagdanu hin jiru. Wanni kun maqaa biyyattii guddinaan addunyaa irratti xureessaa jira. Hagamma yeroo dhiyoo kana keessatti wanni nuti wanni Suudi Arabiyaa keessatti hojjetame addunyaa irratti hin hojjetamu. Kana waan ta'eef waan kana furmaata wanni fidu maal koomunitiin imbaasii jirtu waliin mari'adhaati bakka jirtanitti wanni kun akka inni furmaata argatu gara seera biyyattiitti mootummaa biyyattiitti dhiyeessaati akka jarri furmaata kennanu godha hin godhama. Kadabres warra kana eegales akka jarri adabbii itti argatan yoo gootan malee dubbiin kun hin dhaabbattu. Doktor Nuraddiin baay'een isinitti gammadee jira. Furmaanni argamu kana malee hin jiru. Warra gastii gara kanaan nama miidhame ta'anii nutillee jaarsummaa feena maal jedhu hin dhagahina. Dubbiin dhugaan yoo qabbanaa'uu fi dubbiin kun yoo sirrooftee maqaa keenya xurooftee kana
qulqulleessuu fedhame seeraan deemamuu qaba. Seerri kun immoo bu'aa hin argata dhibbaaf dhibbattan siniin jedhaa jira. Warra community Suudiin quba qabnu itti dubbannee akka jarri gastii dhufanii waan kana irratti dubbatan hin goona. Inshallah dubbiin kun haala seeraatiin in qajeelti jennee dubbanna sana ta'uu baannaan jaarsummaadhaan wanti taatu wayii hin jirtu. Kana gurra ittiin kenninaa. No, hin jirtu jaarsummaan amata afur laalamee jira. Namoonni jiru kallattiidhaan akkuma warra biyya alaa jirru kun biyya alaa taaksii kafallee biyya tana jirra nuti. So namoonni communitiin Ameerikaa keessa jirtu community maali embaasiin bakka lamaa jira. Embaasii Itoophiyaa Riyaad jiruu fi embaasii deebinee ammas ka Washington DC jiru ka Saudi ammas deebinee immoo community Riyaad jiruuf dubbiin tun wanta argachuu qabdi. Gubanguddummaadhaan dubbii walitti akka godhuun as geenye jira. This is too much. Oromoo miidhu jechuun du'arraa kana caalaa wanni dubbannu hin jiru. It's enough. Gowwaa nu godhan. Kanaafuu ani akka obboleessa keessanitti wanni isin gaafadhu warri biyya alaa jirtan diasporaan. Jarri kun ganda keenya Arsiis Hararges they don't represent. Isaanii shiftaa baalagee heeraa fi seeran beeyin karabbiin sodaanne oromummaa sin calaqqisan ganda keenyaas miti. The first thing wanni nuti jennu jarri kun keenyaa miti jarri kun shiftaadha jenne balaalleeffachuu qaba. Kiyya jabattee ka qabattu ka community Saudi keessa jirtus gama Harargeedhaanis gama Arsiidhaan ijoolleen tun ganda keenya jettee kabuu barbaadu is enough gahe is enough nu gahe wanni kun balaalleeffachuu qabna kanaan itti fufuu qabna. Kanuma inshallah galato ma de kama to Marcos ittifannee ni goolabna kan goolabna bakka deeqa tokko qofa dhaamsuma walii dhaabnee deemna amma furmaati dhufe maan inni guddaan pointiin kaastan ilaali waa tokkotu jira fakkeenyan sinii kaasa namoota dheengadda gastii irratti namoota sheekota gurguddaa fidanii walitti araarsan sana gaaf sana badee dubbii waan ta'eef keesiin kun kooldi keessa jedhamee ijoolleen xiqqaleessa waan harmaataa turan harrammoo dhufanii mana banatanii maal jedhaa jiru ani keessa hin jiru ani lola keessa hin jiru jedhaa jiru. Nuti garuu amma kan barbaannu erga akkas ta'e hundeedhuma erga isa gaafa walloo fi arsiirraa jalqabe gaaf sanaa qabee tokkoo namoota keessatti hirmaataa turan dhiyeessuun furmaata jalqabaati. Isa jaarsummaanis xumurame isa waan barbaadees xumurame hawaasa irratti ka'ee waan sana xumuruu danda'uu qabna waan sanatti fokas gochuu qabna. Qabxii biraan dubbachuu barbaade sila boonsaa waa tokko jedhe rakkinni erga uumame duwwaa osoo hin taane dursinee waan kanaaf awweer ta'uu qabnaa jiran. Kanaaf gorsa tokkoon sinii qaba doktor yoo nu gargaartanii mana keessan kana dhugaadha hojii baay'ee hojjechaa jirtu Oromoodhaa fi adaraa keessan waanuma dhimma hawaasa Oromoo kana irratti akka mana dhaabbataa tokkootti torban keessaas yoo guyyaa tokko qabaattan ji'a keessaallee yoo guyyaa tokko qabaattan akkasitti manuma marii hawaasaa maqaa amantinaa keessanii kanallee piroofaayilii kanallee maqaa hawaasaatti jirtanii akka Oromoon akka koominiitiittis akka garaagaraattis hin bira dhaabbatuu fi waan kana osoo nu jabeessitanii nullee sinuu bira jirra mariin hawaasummaa kun itti hafuuf rakkina akkas akkana gaafa uummanni keenya biyya keessaa beela'u gaafa rakkinni hawaasa keessatti uumamu bakka itti mari'an nu dhabnee jirra hundumtuu gandatti darbeera waan ta'eef mana kana duwwaa qabna mana kana nu jabeessaati foololleen guddifna feemotonni darbanii mana kana guddisuu qabuun jedha akkanuma dhaamsuu galatooma. Galatooma umrii dheeradhaa hundi keessanuu baay'ee. Barakallah doktor. Laal amma bakka tanarratti waan takkitti wanni inni irraanfanne wanni isiniif yaadachiisuu barbaadu. Waggaa amma wal qunnamtii gootan koominiitii nama hunda qunnama. Ammallee waan biraa as keessatti uumama doktor. Maaliif naman oomishuu ture dalagaati jedhama. Amata 30 namaan dalaguu ture lafaa miti. Doktor Harargeedha maali waan biraatu as duubaan dhufa. Akka akkas hin taane jimmallee qunname Harargeellee Arsiillee waan silaa achi jiru hunda qunname amma mucaan tokko as keessaa reefu mucaa ijoollee Arsii maal jalarra barreeffama laaluu ture ati ijoollee Arsii qofa dubbattaa Harargeen dubbattuu jedhanii jala barreessu jiran amma reefu tar yoo dubbiste jiraate so maaltu jira si fakkaate hoggaati wanni gootu saayidiidhaa dhufa doktor saayidii tokkoon qabdu raashinaaliidha I believe in it warra waan kana beeknee jira maaliif garee waan kana dalaytu akkuma atu jette garee wallaaltuudha warra saayinsiis hin baratin diinillee hin baratin hayyummaallee hin qabne jazbaa jechuudha dhama'aa kuni waan biraa nama maxxansa kanaaf hoggaa wanni gootan warra Arsiis qunnama Harargees qunnama Walloos qunnama maddarraa warra jalqaba duraanii manguddommaan araaramellee akka gurbaan obboleessa kiyyamba dubbatu achirraa harkisanii
hundasaa seeraaf dhiyaachuu qaba. Mangudummaan hin jirtu, maaliin hin jirtu, gaarii jirta doktar, rabbi si haa gargaaru, si wajji jirra. Itti naafuuf. Galatoma hundi keessan umrii dheeradhaa. Har'a guyyaa ofii asii Ameerikaatti guyyaa holideedha. Wanni faamilii dhiisee asirratti na dhaabe waan fokkotaa. Ani Oromoodha jee dubbachuu waan nama qaanyeessu. On broad daylight guyyaa viidiyoo fuula agarsiisaa tuffii ta'uu kana beeka. Fuula agarsiisaa on both side. Saayidii lamaanuu. Saayidii shiftaan lamaanuu, wallaalaa lamaanuu, dhamaan lamaanuu godhan sun maqaa itti kannaniif iyyine har'a isaan akka shiftatti ol godhan hin dubbannu ture. Garuu ani jeenaa balu jedhanii maqaa keenya nu tuqan, Oromummaa keenya nu tuqan. Nuti reefuu jeetiin jira. Siyaasaadhaan adda ta'uu ni dandeenya, ilaalchaan adda ta'uu ni dandeenya. Garuu tokkummaan teenya waggaa tuqamti. Tokkummaan Oromoo waggaa tuqamu wanni cal jechuuf qabnu hin jiru. Nutu bakka jiru hundi keenya sagalee tokko dhaabbannee balaalleeffachuu qabna. Wanni kun waan balaalleeffatamu. Waan rabbii jib amantaan feeteewuu hin jaalatu. Ilma namaa akkana godhaa hin jiru. Ilma namaa rabbiin waa hundarra caalchise ati akka qushaashatti akkanatti yookaan amma dabranii lubbuu haati akkas gootu sun bar haadha qabaa, abbaa qabaa, adeera qabaa, eessuma qabaa, biyya qabaa. Lamaanuu I'm not saying on this side on side. Shiftaalee lamaanuu kan heeraa fi seeraan bakka itti godhuu qabna. Kanaafuu galatoomaa yeroo biraa walaagarra umrii dheeradha. Marga guddaa soina. Galatoomaa ulfaataa bakka yoo danda'ame haga dhumarraan geessanii waan kana xumuratti itti nu jabaadha. Yoo sagantaan itti bu'ate horii waamma wanti kun xumuramutti irratti mari'anna haga dhuma isaa eenyutti isin kanaafi yeroo mana bantan sheer nu godha namoota tokko illee namoota dhimma Oromummaa kana intinaa godhan namoota gurguddaallee nu fida. Hawaasi waan kana baru warra kan Mubaarak Musammaa faallee haa dhufanii waan kanarratti marii guddaan geggeeffamuu qaba. Haga wanti kun furmaata argatu jabaadha. Doktor Waaqayyo sin eebbisu yeroo gaarii qabaadha. Ayyee boona wanni kun faayisin akka gaariitti wanni kun yeroo kallineef. Abshir itti daleen inshallah. Ayyee. We've already started. Garuu wanni si jechuuf fedhu waan takkan si dhaamu fedha inshallah. Ayyee boona. Wanni si jechuuf fedhu gartee ummata information qabdan hara Dr. Nuruddin itti argaa malee don't give all the job to Nuruddin. Maatii qabaa, jiruu qabaa, kophaasatti daadarkaawee wanni barbaadaa jiru furmaata ifa ta'e namoonni information qabdan isatti raabsaa inni immoo ati doctor namoota adda addaa qaamota adda addaa walitti try to create a WhatsApp group at least and then communicate it that way. Don't go by yourself. Again, see if in Dama. Dimashi waji aindan da mangudo akkana yamtu fedhu sigale. No. It's not about that. You know what I'm gonna do? WhatsApp group bane. Namota stakeholder jamu great. Jara namallaka guru for the lubu namati. One good. Yes. So we're gonna discuss it. Galatoma and Ajrat. Galatoma. Hey. Akkamitti bultoora adde akkamitti guddadhee bakka guddaa akkamitti hayyee jee gartee hayyee jaa namni kana yaadu waan biyyaa beefullee hin beektu teenyituun illee dubartiin illee kun asirraa gartee kingimaar obbolummaa muslimummaa maali boo nuti kaafiraa miti nuti muslima nuti ilmaan abbaa tokkooti maali boo maali amara boo aboo ilmaan dhiba wallahu ganaara isiniin arrabsoodatti isin qabu boo ilmaan bineeyyota ilmaan warra wanyaatu akka amaara qabdanii kanatti wal taatanii hanga inni qottoo harka isin kaa'ee isin muru kana murtanii bilee hoolayyoota biyyuma namaatitti wal fixaa oromoo taatanii wal fixanii amaarri hanga kanatti mi amaara mi arsii Harargee wal taatiiti hootaatiiti amaara harka kanatti qaba akka inni oromoo akkasitti harka qabee bitaa harka isaa kan mirgaa osoo inni way jedhee way waatu. Osoo rabbi ta'e wallaahi akkumaan akkasitti isinitti gaffurgisala hoggose wal cabaitan gara akka isin ganaa walitti hin deebinetti haatimaa isin balleessa sila walla maal godhagaa rabbiin wayifuu walitti isin laalaa jira walla akka isin gocha sukkanneessa aboo maali boo amaara maa akkasitti qabdanii akkasiin godhina akkasitti gurraatanii ijoolleen Arsii Harargee
Gaafa calan qoosan akkasitti amaarri akkasitti calisin gaafa yaadattani ijoollee arsii yaadattani. Gaafa amaarri harma muraadha fi abbaa keenya haadholii teenya akkasitti muraansan. Maali boowwanni siidaan achitti dhaabamu maal? Akkamitti amaara tokko qabdanii Tigree ta'u. Kanuma fedhi haa ta'u. Tigree wayya booboo Tigreen akkanatti nama mortu. Wallahi. Emang gue minta ambil online. Saya kemarin tuh